mana madaamii sadii kushinaa sadii jechuudha. Kushinaa sadii hojjedhee maallaqa walitti qabadhee birrii 840 40 birrii 840 isatti kennee jaalaluma Facebook irraa wal barre kaanee 840 harkasaarra gashee birrii makootiin dubartii manatti galchee itti uffisee ittiin har'a abbaa ilmoo ta'ee niitii itti fuudhee anumatu immoo maallaquma kootiin immoo fuudhee dubartoonni yookiin immoo shamarran biyya Arabaa jirtanii keessattuu warri onlaayinii irratti jaalala eegaltanii of eeggadhaa anarraa baradhaa ani nama haadhaa fi abbaan qabne yatiima yookiin immoo nama mana namaatti sarraatanyaa ta'ee guddatee ammallee carraan kiyya sarraatanyaamatti na hambisedha garuu ammas milkaa'ee hin argamne jetti obboleettiin keenya. Nagaan siniif haa ta'u hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya ani nagaa kooti nagaa guutuu nagaa irraa afaan qaba waaqayyoof haa galatu. Seenaa obboleettii keenya kanaa nan sinii dubbisa jechuudha. Obboleettiin kuni waan isheen natti barreessite maqaa koo hin hinnaan jette. Garuu immoo namni narraa haa baratu waan anaan na mudate yookiin immoo waan ani ta'e kana akka obboloonni koo keessumattuu warri reefu biyya Arabaa deemanii fi warri dafqa isaaniitti haasa'aa jiranii keessatti ofaa ilaalanii jetti jechuudha. Ani ergan aladhee guddadhee gara haati koo narraa duute haati kiyyaa fi abbaan kiyyallee waggaa gabaabduu keessatti narraa du'anii waan ta'aniif firoonni koo yookiin adaadaan kiyya fuutee namatti na kennite mana namaatti galee uffata namaa miicaa guddadhee isaanis gara manni barumsaa ga'eetti mana barumsaa na galchanii gaafa mana barumsaa hanga kutaa 4tti na barsiisanii isaan booda ani naman mana barumsaa sanatti beeku jira ture achirraan otuma wayyaa namaa miicee otuma jedhuuti jireenyi natti ulfaate jennaan biyya Joordaan deemii hojjetadhu naan jedhanii birrii liqeeffatanii biyya Joordaanitti na erganii. Ergasiitii biyya Joordaan akka naqeenis immoo carraan koo baay'ee ulfaataa harki kiyya ciccitee mana madaamii sadii kushinaa sadii keessa oliif gaddeemee hojjedha birriin gahaallee hin argadhu kanaaf kaffalalan $250dha. Isuma kana immoo walitti qabadhee maallaqa kiyyaa otoon taa'uutii bilbila naa bitanii feesbuukiin eegale. Feesbuukii ergan jammareetii nama ani mana barumsaa keessatti beekutu jira inni immoo qotee bulaadha. Otoo inni qotee buluutii gaaffii jaalalaa naaf dhiyeesse gaafa inni gaaffii jaalalaa naaf dhiyeessu ani immoo toleen jedhee nama sana waanan beekuuf tole jedheen gaaffii jaalala isaa deebiseefi isumaan otuma wal jaalannuutii galgala ganama yeroo hedduu irra deddeebi'ee na dubbisa na haasofsiisa nyaatteettaa dhugdeettaa madaamiin kee akkamii homaan jettu naan jedhee na gaggaafata hojiinuu akkamii jedhee na gaggaafata irra deddeebiidhaani anis toleen jedha namichi kun nama naa ta'u nama gaariidha jedheetaniini nama biyya kootis jedheen naman beekudhas jedheetaniin namicha kanatti of gate achumarraan kootu gaafa galte boqonnaa gaarii boqottaa ani hojii baay'ee bareedaa hojjedheen si eegaa kootu ani gabareedha naan jedhe jennaani ishi midhaan qotee galcheen anis gara magaalaatti midhaan qabu gurguradhee gara magaalaa galuun barbaada. Kanaaf iyyuu ati immoo maallaqa xiqqoo ergiitii suuqii guddaa baneen wajjin hojjenna gaafa dhuftu atis baadiyyaattis hin deebitu kana booda magaala teessanaan jedhe ishi jedheen gaafa piroosesii eegallee suuqii jammara jedhee suuqii kireessee ka'ee itti guutinaan jedha har'as birriin erga hundumaa miliyoona tokko ol na gaafata suuqii kana naan jedhe jennaan an kan qabu 840 harkasaarra kaashii galcheen itti laadhe suuqii sana banee dubartiin tokko keessatti nan arga yeroo hundumaa garuu dura yeroo maallaqa na harkaa fuudhu guyyaatti 3-4 na dubbisa halkanis yeroo ani hamma hojii koo fixutti taa'ee na eegaa bulaa garuu erga gaafa maallaqa koo isatti laadhee yookiin immoo maallaqa na harkaa fuudheeti na dubbisuu hin fedhu yoo ani dawwale narraa hin kaasu yoo ofiisaa dawwale malee galgala immoo keessattuu bilbila narraan kaasu guyyaa qofa naaf dawwala jette. Kanaaf booddee maali alaati maaf natti jijjiirame jedhee yeroon duubarraan gaafadhu inni niitii fuudhee jira abbaa ijoollee ta'ee jira niitiin isaa isheen isa bira jirtu niitii isaati jennaan ka'een gaaf tokko viidiyoon dawwale galgalaa niitiin isaa edaa ishinni obboleettii kootinaan jechaa ture sun
niitii isaati. Niitiin isaa irraa fuudhi ni nyaannaa itti uffanna jettee maallaqa kiyya walumaan mari'atanii niitii isaa wajjiniin narraa nyaachaa turanii. Suuqii kan namaa kan inni suuraa yookiin immoo viidiyoo kaasee na agarsiisu suuqii namaati. Suuqii illee hin qabanii baadiyyuma biyyaa maatii isaa bukkeematti fuudhee abbaa mucaa ta'ee argameetiin jira. Ishee inni obboleettii isaa jedhummoo niitii isaa taate. Achumaan aareen dhukkuba kaleetiin illee qabame kaleen koo lamaan isaa infekshinii godhate jedhanii ani gara biyyaa galee harka koorraa umaa tokko hin qabu. Gaafan galee maatiin isaallee na dubbisu turanii dura bilbilaanii. Garuu maatiin isaa gaa'ila qaba yookiin immoo inni hiriyaa qaba jedhanii natti hin himan turanii. Niitii isaa sun immoo ati sayyuu kooti. Ati akka obboleessa koo hangafaati. Sin jaaladha naan jettee gaafii na dubbisti turte. Mucaa garuu erganii maaliif jedhee shakkee gaafadhee mucaa agahee jette baay'ee kan garaa nama nyaatudha. Nama amanuun baay'ee ulfaataadha. Nama biyya koo jettee ollaa kooti jettee nama kamiyyuu hin amaniin. Jaalalli oonlaayin irraa sitti haafu. Jaalalli maallaqaan sitti dhufu sitti haafu. Nama tokko nama lama miti. Namni jechuudha halagaas haa ta'u firas haa ta'u gaafa ati biyyaa baate akka itti maallaqa fiddu hin beekan. Dhugaa dubbachuuf akka nama baala harcaasee maallaqa funaanee itti kennuutti ilaalu. Akka ati boquu kee gadi qabattee funcaan namaa dhiqxee mataa kee gadi qabdee xinnaafis guddaafis ajajamtee aarsaa hedduu kaffaltee akka ji'a maallaqa argattu hin galuufi. Garuu namni gaafa ati maallaqa kennituufi si jaallata. Garuu gaafa fudhate galatoomii kan siin jenne baay'eetu jira. Dhugaa dubbachuuf nama baay'ee yoo madaaltanii ilaaltan hamma gaafa maallaqa keessan isinirraa fudhatuutti ushururuu mucaa siin jedha. Akka ushururuu mucaa reefu alattee ushururuu mucaa si hurursa. Gaafa maallaqa sirraa fudhatu garuu galatoomi siiniin jedhu galagaleetuu siin ilaalu jechuudha. Yoo liqiis haa ta'u yoo jaalalaas haa ta'u yoo waan fe'e yoo haa ta'u maallaqni kee deebisee xalaata sitti fida jechuudha. Kanaaf wanta obboleettii kana mudate waan obboleettiin kun taate immoo isin keessattuu warri biyya Arabaa jirtan carraa nuti biyya Arabaa keessa teenye qabnu carraa onlaayinii irratti nama jaallachuuti. Namoonni tokko yoo biyya galle kan jaalalleen arganne yoo biyya galle kan gaa'ela dhaabbachuu hin dandeenye isinitti fakkaata. Hin gowwomiina dhugaa waaqayyoo hin gowwomiina. Kani ati biyya ormaa keessatti maallaqa kee walitti qabattee galte taanaan tokkotu manatti dhufee si kadhata malee situ ganaa onlaayinii irra taa'ee wayyoo har'a naa dawwalamoo naan dawwalumoo biraa jaallate moo hin jaallanne laata jettee hanga biyya Arabaa teessee dhiira jaallatte birriidhaan kaardiidhaan ofitti takka kaardii guutte namoota baay'een arga. Dhugaa dubbachuuf nama ani hiriyaadha jedhee faana haasa'u yoo inni onlaayinii irra galuu dide kaardii guuttee onlaayinii irra gashiti jechuudha. Inni hiriyaa hanbiraa qaba. Garuu itti hin himu jechuudha. Kanuma ani beekuyyuu jechuudha. Isheetti hin himu. Hiriyaa kan biraa immoo qaba jechuudha. Onlaayinii irraa gaaf tokko yoo oole isheen kaardii nafa kaardii ergiti. Hin guutti. Hansheedhaan iyyuu isheetti of akka abbada. Yookiin immoo kallattii dawwalti. Isuma kallattii sanayyuu kadhattee jechuudha. Maallaqa kadhattee itti laatti nan jaallattu jechuudha. Ati maallaqa koona harkaan fudhattu taanaan ani maallaqa yeroon si erguun fudhattu taanaan ati uffata kee jijjiirrattu taanaan bareedaa kootu ati bareeddee naa deemte qurcooftu. Ofii kee harkaa qurcooftee kaatee isaatiin biyyarraati bareedii naa deebi jetta. Maallaqa keessa walitti hin qabatiin hanga kana jechuudha. Dhugaa dubbachuuf namni tokko kaayyoo manaa bahe otoo haati ishee beeloftu abbaan otoo beeloo obboleessa otoo rakkatuuti isa shirshirri jedhee mana bunaa taa'ee iddoo waayifaayi haqee si haasofsiisu isa kanatti gammaddu isa kana gargaartu jechuudha. Geen namni kamiyyuu dhugaa dubbachuuf seenaa obboleettii kanarraas haa ta'u karaa kamiyyuu haa ta'u maallaqa keessan dhiiratti hin laatina. Namni maallaqa yoo naa laatte malee sin jaaladhu qilee qilimbootti gadi cilliqaa jiru qileetti gad of hagatu isinillee haa dhiisu isinillee haa jibbu jaalala keessanillee haa dhiisu. Ati nama taatee deennaan ati har'a gudunfatteennaan bor gaafa ati hojii tokko hojjettee fakkeenya dubartii taata. Fakkeenya shamarran biyya Arabaa gaafa ati taatee argamte manatti si barbaada si kadhata dhiirri si kabajallee siif qaba jechuudha. Har'a hin beekamne itti bazabbastee gaafa galtu mana duwwaatti galti harka duwwaatti galti silleen kabaju maannatti fiddee dhufte siin jedhe isuma har'a isa harkatti fixxe maallaqni kee har'a isa harkatti dhume nama harkatti miti maatii kee harkatti fixxe miti
Fira kee harkatti fixxe miti, obbolaa kee barsiiste miti, haadha kee fi abbaa keetti mana ijaarte miti, qotiyyoo itti bitte miti. Akkasitti dhiira bakkee keessa deemaa oolu faana tangalaallaltee gaafa harka duwwaa galte booda deebitee sammuu kee abuutti deemta jechuudha. Gaafa waan qabattu dhabdu, gaafa waan argite sana of harkaa dhabde, gaafa inni akka kana dubartii biraa wajjiniin ba'ee gaafa argite deebitee hojjetachuuf yeroo keessirratti dhuma. Carraa kanallee dhabuu ni dandeessa. Dubartii yeroo qabdi, yeroo dhaabbataa, yerootti deessuu qabdi, yerootti gaa'ela dhaabbattuu qabdi. Yeroon keessi jalaa dhumee jechuudha. Kanaafiyyuu of eeggannoo godhaa. Shamarran biyya Arabaa teessanii maallaqa keessan dhiiratti kennitanii naa ta'a inni kun kanarratti eenyuyyuu hin ilaalu yoo jettan jaallachuu jaalladhu. Garuu maallaqa allatti never ever maallaqa keetti hin laatiin. Nama maallaqaaf si jaallatu inumaa hin jaallatin. Tasuma namni maallaqa si gaafate akka gaa'elaaf si hin barbaanne beeki. Jala murii sararii. Namichi sun maallaqa kee ati qobaatti diqaalaa hin qabdu qabadhuu gali. Gaafa galte gaafa walitti seera gaa'ilaa sirna gaa'ila aadaa fi duudhaa keetiin gaafa walitti dabalatte inni san qabu haa fiduu ati san qabu fidii walitti dabaladhaa jiraadhaa wajjini rakkoo hin qabu. Qabda taanaan gin akkasumattiin asii achee as teesseetti surree shamizii paantiitti bitta taanaan bazabbasta taanaan maal abbaa keenatti fiddee dhufte siin jedha boruu isumatu si arrabsa.